Waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti wal waraansi deemaa jiru hammaachuudhaan itti fufee jira. Mootummaan WBO lolaan jira jechuudhaan Oromiyaa keessatti lola guddaa gaggeessaa jiraachuu erga ifatti himee wal waraansa ulfaataa torbee lamaaf ammoo adeemaa jiruun lubbuun kumoota kurnaa darbuudhaan qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadeeffamee jira. Uummanni nagaa dhibbootaan lakkaa'amu ajjeefamuudhaan kumoota dhibbaan ammoo qeessarra buqqaafamee jira. Mootummaan WBO rukuteen harka kennachiisee gara marii marsaa sadaffaatti deebisuudhaafis dirqamsiisaan jira jedhus dubbiin fallaasanii waan deebite fakkaatti. WBOn tarkaanfii mootummaa irratti fudhachaa jiruun humnoota mootummaa kumoota hedduu barbadeessuudhaan dhibbootaan booji'ee jiraachuu viidiyooleedhaa fi suuraalee gara sooshaal miidiyaatiin qoodee mirkaneessee jira. Amma WBO rukuteen gara mariitti fidaa mootummaa akkuma kanaan dura torbee sadittiin balleessa jedhee fokkoru qofa ta'uudhaanis waan hafe fakkaata. Fokkorriin ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa galchaa fi muummicha ministeeraatis hojiin ala waan ta'e fakkaata. Opereeshinii waraanaa mootummaa WBO irratti gaggeessaan jira jedhu fashalaa'urraa kan ka'e keessoo biltsiginnaattis muddama guddaa dhalchuudhaan walitti gaarreeffannaan PP jidduuttis ifatti mul'achuu jalqabee jira. Mariin marsaa lammaffaa nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti ji'a darbe keessa eegalamee ture Oromiyaa keessatti qofa otoo hin taane guutuu biyyattiitti waliigaltee waraana dhaabuurra gahamee waraana lubbuu namaa fi jireenya namootaa kan hawaasni idil addunyaa ammoo sirrittis quba hin qabne ni goolaba jedhamee eegamaa ture. Gaggeessitoonni olaanoon garee lamaanii kan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa federaala Itoophiyaadha. Maricha irratti ammoo qaamaan hirmaachuudhaa fi taajjabdoonni amanamoo ta'an ammoo kan akka Norway fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo marichatti affeeramuun isaanii qofti bu'aa barbaadamu ni argamsiisa. Abdii jedhu uummata Oromiyaa fi namoota garee lamaanii kan WBO fi mootummaa Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman keessattis abdii uumee jira. Haa ta'u malee haala miiliyoonota mufachiiseen ammoo mariin Taanzaaniyaa Daar es Salaam kan torbaan lamaa oliif ammoo gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramu ibsi qaamoleen lamaan baasan akka agarsiisetti qaamoleen kunneen ammoo marii kana itti fufuudhaan sarbamiinsa mirga namummaa kan waggaa 5 dura ammoo eegalee furuudhaaf hiyyamamoos akka hin taane mul'isee jira. Tarkaanfiin cimaan ammoo yoo hin fudhatamne malee mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo WBOn wal irratti injifannoo waraanaa murteessaa ta'e galmaan ga'uus waan hin dandeenyeef waraanni Oromiyaa keessa jiru haala gara fuulduraatti tilmaamamuu hin dandeenyarra jira jedhan keessa beektonniinis qaamoleen lamaan walii isaaniitii wal yakkaa kan turan mootummaan gamasaatii WBOdhaan ammoo dhaaba amala isaa hin fooyyeffannee fi gaafii dhugoomuu hin dandeenye gaafatuudha yeroo jedhuun WBOn ammoo gamasaatiin mootummaan hoggantootaaf aangoo laachuu malee haala qabatamaatiin gaafii siyaasaa deebisuus hin barbaadu jechuudhaan mootummaas yakkamaa taasisee jira. Kanas ta'e ammoo sanis battala marichi gaggeeffamaa turetti olalli mootummaa WBO irratti gaggeeffamaa ture maricha irratti kaayyoo fi kutannoo inni qabu irratti ammoo shakkisiisaa ta'u akkuma marichi milkii malee goolabameen ammoo haasaa miidiyaa hawaasaarra naanna'aa ture agarsiisee jira. Kana malees gocha hololaa kanaa wajjin battaluma mariin nageenya gaggeeffamaa turetti duulli waraanaa cimee lubbuun namootaa fi qabeenyinis barbadaa'e yoo xiqqaate lammiileen nagaa godina Arsii qofa keessatti kan dhibbaan lakkaa'aman akkasuma Wallagga Lixaa fi Bunnoo Baddalleetti ammoo 270 ol marichi xumuramee torbaan lamaan darban keessatti ajjeefamanii jiru. Gareen lamaanuu kan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaanis wal yakkoo itti fufanii jiru. Waraanni babal'achaa dhufuun ammoo dararrii lammiilee nagaarra ga'u ammeessuudhaa fi rakkoo hawaasaa diinagdee hammeessuu malee bu'aa biraatis kan hin qabne ta'u ragaaleen kunneen ni agarsiisu. Tarkaanfiin murteessaan hin fudhatamu taanaan waraanni Oromiyaa keessaa moo'icha garee tokkootiinis hin goolabamu waan ta'eef ammoo of durattis rakkoo hammeessuus itti
itti fufa. Waraana Oromiyaa xumuruudhaaf waliigaltee waraana dhaabuurra ga'uu dhabuun ammoo waraanni hidhattoota fannoodhaa fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa keessa jirus akka itti fufu taasise. Waraana guddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana karaa nagaatiin xumuruu dhabuun ammoo fedhii uummanni Oromoo nagaaf qabu qofa osoo hin taane nageenya biyyaalessa biyyattii irratti dhiibbaa guddaas qaba. Biyya balaa uumamaa weerara dhibeedhaa fi ammoo qaaleensa jireenyaatiin raafamaa jirtu keessatti karaa nagaatiin waraana dhaabuun filannoos otoo hin taane dirqamaadha kan jedhame. Waraana Oromiyaa marii furuu dadhabuun waraana mootummaa fi hidhattoota fannoo gidduutti gaggeeffamaa jiruunis gaaga'amni guddaan qaqqabuun kisaaraan ammanan jedhamnes ammoo ga'ee jira. Joota 8 darban qofa keessatti gaaga'ama hammaataa lammiilee nagaa irrattis qaqqabsiisee jira kan jedhan ammoo keessa beektoonni mootummaan hokkora jiru to'achuudhaaf nagaaf tasgabbii buusee jira haa jedhu malee erga ammoo eblaa bara 2023 kaasee waraanni naannoo Amaaraa eegalee hidhattoonni fannoodhaa riphanii haleellaa garaagaraa gaggeessuus itti fufanii jiru. Yaalii hidhattoota kanneen hidhannoo hiiksisuudhaaf taasifameen mootummaan meeshaalee waraanaa gurguddoo dirooniidhaa fi ammoo kanneen biraa fayyadamaa jiruun lubbuu namootaa dabarsaa fi ammoo misoomas barbadeessaa jira kan jedhame. Haleellaan diroonii dhiyeenya kana ammoo ambulaansii qoricha baadhattee geejjibaa turte irratti kibba Walloo keessatti ammoo gaggeeffame lammiilee nagaa 5 ajjeesuudhaa fi konkolaatatti ammoo barbadeessuu ragaan bees ni mul'isa. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namummaa Ochoon ammoo ibsa sadaasa keessa baaseen haleellaan manneen barnootaa fi buufataalee otoobiisii irratti naannoo Amaaraatti gaggeeffameen namoonni 20 ajjeefaman jechuudhaan haleellaan kun ammoo gocha gara jabinaa dhala namaa irrattis raawwatame jedhee jira. Kana malees jalqaba ji'aan kololeessaa keessa odeeffannoon biiroon barnoota naannoo Amaaraa baasee akka agarsiisetti barattoonni miliyoona 3.9 sababbii waraanaatiin manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa barnoota isaanii hordofuu dhabu addeessee jira. Waraana deemaa jiru kana karaa nagaatiin akka dhaaban qaamoleen biyya keessaa fi alaa kan akka paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa fi mootummaan Ameerikaa waamicha taasisaa turanis qaamoleen lamaan mootummaa fi fannoonis ammoo garuu fedhii gaasii mul'ifne. Koongireesiin Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti ammoo marii gaggeessan waraanni Oromiyaa fi Amaaraa salphatti kan mariidhaan hin furamne ta'u ammoo ibsee rakkoon kun nageenya biyyattii irrattis dhiibbaa kan uumu ta'us ibsee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar kan marii waboo fi mootummaa gidduu ture akka taajjabetti hirmaatee kan ture ammoo marii mootummaa fi fannoo gidduutti godhamu mijjeessuudhaaf heeyyamamaa ta'us ibsee ture. Ameerikaan waraana Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf ammoo kutannoo kan qabdu ta'us mirkaneessee jira. Carraa uumame kanatti fayyadamuudhaan osoo oolanii hin bulin qaamoleen lamaan waboodhaa fi mootummaan ammoo rakkoo siyaasaa gidduu isaanii jiru mariidhaan furachuu qabu kan jette Ameerikaan har'aa eegalee dhukaasa dhaabuudhaan mirga uummanni Itoophiyaa nagaan jiraachuu qabus kabajuu fi qaban jechuudhaan Ameerikaan akeekkachiiftee jirti.